barattoonni haroomayaa haala yeroo irratti ibsa ejjennoo qabxii 13 of jalaa qabu baasanii jiranii. Ibsa ejjennoo kana karaa miidiyaa mooraa Fulugiin kan isiniif qopheessu Abdataa Aadam hanga xumuraatti jaalalaa fi kabajaan nu hordofaa isiniin jenna. Ibsa ejjennoo barattoonni yuunivarsiitii Haroomayaa baasan akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessina. Nuti barattoonni yuunivarsiitii Haroomayaa seenaa qabsoo Oromoo yuunivarsiitiilee keessatti godhamaa turee fi jiru keessattis shoorri keenya daaddaa hin qabu. Akka namni keenya 4 kiiloo galuuf wareegama qaalii kafallee jirra. Ammallee gara fuula duraatti qooda mataa keenya ni bahanna. Ammoo gochoota sukkanneessaa fi gara jabeessaa dhala Oromoo irratti raawwatamaa jiru cimsinee mormina. Karaa seera qabeessaan akka furmaanni waaraan dhufuuf qaama dhimmi ilaallatu kamuu waliin ni hojjanna. Injifannoo uummanni keenya akka sabaatti argatee akka duubatti hin deebine tikfachaa abukaattoo uummata Oromoo taanee jijjiirama kana tokkummaan ni ceesifna. Gochoota dhiittaa mirga namoomaa barattoota Oromoo irratti raawwatameen lubbuun barataa Oromoo baheef gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Maatii barattoota kanaa fi uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Akkuma barattoota Oromoo yuunivarsiitiilee biroo nutis ibsa ejjennoo armaan gadii kana baafnee jirra. Jijjiiramni OPDO'n kan sadarkaa olitti godhame hattootaan shanshalata itti kaa'e. Ibsa ejjennoo qabxii tokkoffaa akkamitti du'a qofa nurraa dhaabuu dadhaban. Qabxii lammaffaa jijjiiramni sadarkaa hedduutti godhame maaliif Harargeetti godhamuun ulfaate. Qabxii sadaffaa dirreen dhawaan akkuma Finfinnee lafa Oromtichaa taate maaf dhageettii dhabdi. Qabxii afuraffaa rakkoon lubbuu yookiin ajjechaa yoo dhaabbachuu baatte jijjiiramni kun akka gufatu ODP'n maaf wallaalte. Qabxii shanaffaa jijjiirama hoggansi haaromsaan jalqabe kana ni deeggarra. Jijjiirama kana gufachiisuu fi duubatti deebisuuf warra yaalaa jiran kamuu dura ni dhaabbanna. Qabxii jahaffaa saamicha lafaa bifa haaraan magaalaa Finfinnee irratti jalqabe maastar pilaanii lammaffaa kana cimsinee balaaleeffanna. Qabxii torbaffaa olaantummaan seeraa mootummaan akka kabachiisee mirgi lammiilee eeggamu nageenyi biyyattii deebi'u gaafanna. Qabxii saddeetaffaa ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru hatattamaan akka dhaabbatu gaafanna. Qabxii sagalaffaa ajandaalee garaagaraa diinni nuuf boocee naannoo keenya dirree jeequmsaa fi waraanaa godhuuf qophaa'e kamuu ni fashaleessina. Qabxii kurnaffaa qaamni kanaan dura yakka uummata irratti raawwachaa ture kamuu akka seeraaf dhiyaatu gaafanna. Tarkaanfii mootummaan saamtota irratti fudhachuu jalqabe akka cimsee itti fufu gaafanna. Qabxii 11ffaa mootummaan biyya bulchaa jiru paartiilee dorgomtoota alaa galan waliin saffisaan mariin akka jalqabu gaafanna. Qabxii 12ffaa buqqaatii fi ajjechaan Oromiyaa kallattii garaagaraa adeemsifamaa jiru akka dhaabbatu gaafanna. Qabxii 13ffaa shira murna badii qaamota adda addaa waliin hidhata qabu kan qarshii nyaatee barattoota Oromoo fi saboota biroo walitti buusuuf hojjechaa jiru kamuu ni mormina. Qaamni lubbuu barattoota keenya yuunivarsiitii Beenishaangulitti baasee seeraaf haa nu dhiyaatu.